kee baddalaa siree. Tokkee. Deemi bayi hatas keessaa bayi qomaadha. Deemi bayi kan akka keetiiti kan nama arrabsiisaa jiru. Deemi bayi as jalaan sinseeni wallaahi. Laalaa nan baasin. Bayi. Imbaataa bayi. Nambaasin. Nambaasinii. Aslii bakka anaa miti asliitu si barbaada boo. Ana barbaada. Tokko anas si barbaada akkam tokko. Soddaa keessa. Maalirraa barbaada? Soddaadha kaa soddaan sodaadha. Deemi soddaa maalii deemte miti duraan. Otuu isii of jalaa qabduuti miti kan baatee abiyyiin arrabsuu turte kan baatee ana arrabsuu turte waan hin viidiyoo hin qabne viidiyoo keeti jettee shooppii ofumaa keetiitti qaanfatte bara asli qoy asli baga dhufte sana ofumaa keetiif itti qaanfatte an dalagaa kiyyaa miti waan akkasiirraan bilisa baatuudha. Baga si fidee dhufe Mubaarak. Ani takkaasii naasa'een beeka arraba kee kana dura goguudhaaf jedhiiti natti mi kana. Asliitu walitti nu naqee sagalee isaana bira jira kan Mubaarak jechuudha. Bililleetti ergatee tokkee naa kadhadhu asliitu walitti nu naqaa jira malee an tokkee nan jaalladhaa jedhe. Asli rabbiif rasuulii jedhi qabrii bor itti galtuuf arraba kan kee kana goguu jedhiiti. Aniifati takkaa waliin haasofnee beekna. Walaa feesbuukii irra haa ta'u walaa keessaan haa ta'u waliin haasofnee beekna. Tokko amma dubbii gaafii keellee sii deebisa. Dura gaafii kee sii deebisuun duratti kalee galgalee argite taate abbichuu kee galatoonfata ture harallee galatoonfata oolee ijoollee badhaadhinaa Abdishaa Aggaaroo fa'aa. Akkana gootu barbaadaa ture obboleettii kiyyaa soddaatidha. Tokko furatti waggaa darbe kan wallolle saniif waa'ee viidiyoo sanirratti dhiifama naa godhii san dhiifama naa goota. Okay, maaliif iyyuu ati akkas goote an waan hin keessaa hin qabne an nama akkasiitii miti an nama sagaagaltuu miti an nama hattuu miti nama baalagee miti nama kabajaa qabu dhalee na guddisee jira intala kabajaa ilma mana kabajaa keessaa baheedha an barkaan feesbuukii kanarratti bahee maraadhe sabni konkoo gizee hacuucamee jedhu ani kottaa abiyyiin deeggaraa anaa jedhu takkaa agartee jirta amma nasirra bahee iyyuu keessaa takkaa agarteetta abbaa feetan deeggaraa garuu abiyyiin hin xiqqeessinaa jechuu malee an kottaati jawaariin dhiisaati abiyyiin deeggaraa maarroo keessan dhiisaati abiyyiin deeggaraa namicha bututaa sana maan maqaan isaa naan galu daawud jedhan sana isa dhiisaati kottaa abiyyiin deeggaraa takkaan jenne an abbaa feetan deeggaraa abbaa feetan jaaladhaa abbaa feetan kabajaa an mirgati isinii kennamee jira garuu saba keessan hin xiqqeessinaa dhala saba namaa hin sarbina kana hankoo iyyuu malee an takkaa kottaa kana deeggaraa isin hin jenne maalirratti maal jettee maqaa koo na balleessitee akka kan maqaan koo nan banne gaafa sanas isinumatu badee jira yeroo hunda narratti yaaltanii jirtanii fonqolcha narratti yaaddan illee na fonqolchuu hin dandeenye hanga dhaatti Tokke muri fide wallahi. Okay, amma dhiifama koo namni kun azala qaba anin kun osoo du'e ergite osoo ati Amma dhiifama osoo waliin argin azala qabna osoo waliin argin yookiin yoo ande yookiin asirratti osoo lubbuun jirru haa dhiifama naa gootu fi ati intala durbaati ani obboleettii qaba jaartii qaba haadha qaba atillee obboleettii kiyyaa intala durbaa akkasitti arrabsuu kiyyaafin dhiifama si gaafachuu barbaade dhugaadhaan si fonqolchullee dadhabeen dhiifama naa godhii siin jedhe bara amma si miidhe. Koiga amma akkanan siin jedhe maaliif anoo siin tuqne si bichaa miti bar an silleen komadhu maaliif kan hin komadhu ijoollee keenya ijoollee jimmaa maqaa jimmaadhaatti jimmaan osoo hin ta'ini kan abbaan bakka biraatii dhufe haati bakka biraatii dhufte jimmaan keessatti dhalatanii maqaa jimmaa xureessan jechuudha. Warri diina narratti bitee alagaa diina natti bitee diinaa na kennee hanga summiin na ajjeesisiisu hunda kan na gahe nama biraa osoo hin taane maxxee jimmaan keessaati jechuudha. Warra jimmaan dhahalate jechuudha. Kanaafi anoo sin beeku takkaasi tuqeellee hin beeku wallahi jaartii keellee kabajuun ture gwaddeenyaa kooti wajjin hin gizee hunda maqaa jaartii keetii haasa'u turre jechuudha. Isin lafarraa kaatanii shurrubbiin lafaa ka'ee viidiyoo intala harsii tokko suuraa kiyya san huccuu wallaggaa uffadhee feesbuukiin kiyya hundi suuraa konkoo bichaa suuraa kooti ani suuraa gadhiifachuu hin sodaadhu jechuudha. Maaliif fuula kiyyas rabbiin bareechee na uumee jira akkasitti bareedduu kana jechuudha. Kanaaf
Foggattuu miti aan jechuudha. Fikir meeshii koo ati osoo ani Takkittiin narraa buqqa'ee hin beeku, na dhukkubee gurraacha'ee hin beeku, xirsiin kan koo kan akkasii kana jechuudha. Hidhiin kun asiin ga'u jechuudha. Kunooti ilaala. Argitanii? Argitee? Haadha jaalalaati barate. Kanaaf ani nama jibbaallee hin beeku, nama hamachuullee hin beeku, waan an dubbadhu ifatti baheetan hin dubbadhaa jechuudha. Asli awwal marraa eenyuun na jalqabe dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee Jimmaa keessaa qeerroo guumaa otuma Abiyyii deeggaru jechuudha. Suuraa koo liiviirraa kutee intalli kun abbaan harsiidha, haati harsiidha, abbaan Jimmaadha jedhe. Harsiin goota, harsiin leenca. Nama isin na arrabsitanu kana, na xaqeessitanu kana, harsiin nama guddaa jechuudha. Kofaleen keessaa bishaanii fi gabatee miilatti riqatanuu fi fooxaatti naa goggogsan nama fudhatanii naa dhufanidha jechuudha. Siree isaanirra na kaayyatanii jechuudha. Isiniif anima. Gandaan illee takka nama arrabsee hin beeku jechuudha isiniif anima. Beektuu wayitii barate dhugaa rabbii sitti wallaala nama qabachuu wallaala. Atuu haati koo harsii taate illee ittiin gammada malee ittiin gaddu jechuudha. Maaliif harsiin Oromoodha goota meeqatu biyya isaatii jedhee dhumatee jira jechuudha. Tokko jedha kunis wallaaluma keessaa kan ka'e jechuudha. Jaafiyyee otuma Abiyyii deeggaru suuraa kiyya liiviirraa kutee intala kana bakka argitanitti ajjeesaa jedhe. Mee maaliin godhee jira kunis ijoollee Jimmaati. Lama jedha. Haddanan dubbadda tamrii sanyii Abiyyii tamrii abbaatamaa otuma Abiyyii deeggartu suuraa korraa kuttee kun amma Jimmatti dhalattee kun amma Jimmatti dhalattee naan jette. Kan diinaaf na kenne kan du'aaf na kenne ijoolluma keessa maxxee Jimmaan keessaati malee harsiidhaaf argee miti. Dhugaa jirtuun dubbadhaan. Ijoollee Jimmaa keessaa immoo kan na jaallatan kan na deeggaranu ijoollee irra guddoon ani mootu Abduuse irraa si baradhe ani mootu Abduuse si arrabsu argee si baradhe ummaan maaminaamin jedhee gurbattii Abduuse jedheen buujalaamee as jirtu takka biira. Galatoomi ajedhu jechuun imaamaa jechuun idmee tsaggaanamu. Jarasa biyyii of godhanu jarri anaan dullatti jedhanu bari gaafa haati qoy jarri anaan dullatti jedhanu kun bar gaafa haati koo na deessu gari dugda isiidhaa mudhii qabanii ta'a jaruma dulloota malee anaa miti. Dullattii ta'us illee karaarraan dabne an akka jara karaarraan dadabsuudha jedhaniitu waliin arrabsan jechuudha. Fonqolcha kana hunda nama meeqa taatanii ana takkittii san daaboo mucaa tokkittii kanatti jechuudha ana takkittii kanatti nama takkittiidha bar. Nama meeqaatamaa akkuma juuntaan abbichuu dadhabdetti si dadhabne bar waggaa meeqa siin taaggalle. Onneen keetiif onneen abbichuu tokkoma. Sanyii isaati kaan sanyii Abiyyiiti baru maal isaa akkan maal isaaf maal akkan ta'u hin beektanii hin beektanuu bar. Giiftii waa inni warra baay'aatti warra jaatatti. Sanallee dhiistanii amma kaatanii Kairoo keessaa fi Kuweet keessaa maaliif takkittiin maqaa nu balleessiti takkittiin bari kijibaan maqaa namaa waamtee narrabsiti. Ragaadhaan gadi baaftee ragaa wajjin dubbatti badii namaa jechuudha. An badiidhaan inni isin arrabse malee lafaa ka'ee isin hin tuqwan. Eenyu nu taanaan jechuudha. Nama badii balleesse immoo ijoollee Jimmaati jedhee takkaa dhiiseeraan. Tokkee. Kanaafi asli wanta si gaafadhu takka jira. Maaliif maal yaaddee gaafa sana ati maal yaaddee waan hin qabne tokko sana fuutee akkasitti kan na goote maaliif obboleettii osoo qabdu. Tokkee bannaatti waan waggaa sadii abdebilteen abboochisin ani akka feesbuuk irratti nama arabsanii miti garaan kiyya laafadha waan waggaa lama duraa as fuutee haarawatti akka seenayeetiin hin boo'unan godhini amma rabbii jedhi goot dhiifama naa godhi bakka iqirtaa koo nama beekatu koo dhiifama nama gaafata atillee beektuu ta'i akkuma beekee mucayyoo tana itti balleessee dhiifama si gaafadhetti atuu jette amma wanni ati gaafii keetii fi atuu jette
yeroo ijoolleen keessan Abduu Seenfaa warri amma tireef maqaa waamte faa si arrabsan argee anillee viidiyoo kee yeroo sanatti nama argite bakka arrabsitaa mucayyoon tun akkamitti nama argite arrabsiti bammiloo akkuma saalfattee feesbuuka kanarraa nama arrabsuu dhiiftuuf si arrabse malee ani waa takkaayyuu homaa nammiine an akka asireetitti tokkeen namiiteen beektu anamma osoo ni jiraadhe yoo jaarsan qabaatutti janaajanaayyuu baay'ee bareeddudha wallahi. Mana jana janta miti jan nama jana jana miti amas koy ishi debi keti kun tayyib ani lafa kaye sin arabsete ninjira ready kanam bekwan ready bekwan sim bekwan ready sum baddu da wati jetti abtu gubbe ana faari na marafama gafa Allah toke ana ma toke na lagefat ana faani nama arrabsa malee am miskiina reediin faanti baalage tishertii abbichuu guban mee an nama arrabsuu malee ana tishertii abbichuu gubu argite la anis gubee fi barkan Jawaar isa namni hundi sodaatu jechuudha abiyyiin eenyuun Jawaar eenyuun anis kan Jawaar fuudhee geetteem Jawaariif abiyyi araaramanii isinoo warri tishertii jaraa gubdan akkam taate Jawaar eenyunni abiyyiin eenyunni namni Jawaariin bari jarri araaramanii toke Jawaariif abiyyi araaramanii isinoo warri tishertii jaraa gubdan akkam taatu amma gaafii namni Jawaariin jechuudha sagaleen kun nagama nagama habibti sagaleen kee kan nagamu bar sirritti dhagama kan nagamaan jiru sagaleen kee dhagaman sirritti dhagaan nabaatu wadi Jawaar eenyunni abiyyiin eenyunni reediini anatu nama anatu jaala jedheeti suuraa abiyyi akkasitti lafa argee shinti beeti keessa argee suuraa isaa gubee kitaaba isaa gubee jechuudha. Maallaqa ofii gubee malee abiyyi gubuu hin dandeenye, abiyyi fonqolchiisuu hin dandeenye, abiyyi gubuu hin dandeenye. Tokkittiinis isa namni hundi Jawaarri sodaatee jedhee Jawaaris maleekaa miti, abiyyiinis maleekaa miti. Jawaaris ilma namaati, abiyyiinis ilma namaati. Haddii kana wanti gahee abiyyiin arrabsuun, abiyyiin uffata isaa gubuun, abiyyiin suuraa isaa gubuun, abiyyiin kitaaba isaa gubuun, kitaaba abiyyii hunda gubee abiyyiin wanti irraa isan dhorkine jechuudha. Maallaqa ittiin bite sana gubee jira jechuudha. Akkas yoo ta'e anis jedheetan t-shirt ni jira. Yaadannoodhaan lafa kaayyadheen jira. Jarri illee kaayyatanu ani immoo yaadannoodhaan t-shirtii sana lafa kaayyadheen jira. Isan Jawaariin keessaa kutee ibiddatti qabsiisee reediitti naa geessaa jedhe sheer godhaa reediidhaan naa gahaa jedhe jechuudha. Maaliifi akka feesbuukiin koo gubattu beekeetan mastaawashaa lafa kaayyadheetan hin jiraa jechuudha. Takkittii san daaboo injifannaa jechuun waan hin taanedha. Reediin otuu dhufee naa seenee gaariidha silaa. Achisi waa tamartiin gaafa deema. Tokkee lafaa ka'ee isin hin tuqne. Abdussee lafaa ka'ee isin hin tuqne. Namooti biyya kana taa'ee si arrabsiise Abdusseedha. Anaa miti. Lafaa ka'ee isin hin tuqne. Lafaa ka'ee eenyuun hin tuqne. Lafaa ka'ee nama hin arrabsine. Maammeesi haadhaaf abbaa isaa kan hin ga'ee arrabse otuun kabajuu jechuudha. Otuun isa kabajuu Dooktara Abiyyiidhaan ol bahee ilma hudduu bunaa jalatti dhalatte gadi bahii harsiidhaaf shawaa dhiifama gaafadhu jedhe. Dooktara Abiyyiin shawaadhaaf harsii maal godhee jira? Maalitti balleessee jira? Deebi'eetiyyi daawwan ibsaa fuuldura kaayyatee gaafa sana garaabaadhaaf shiroo garaa guutee jennaan antee naannaa urad በምን እውቀት ታስተዳድራለህ? ካንተ የበለጠ የሚያስተዳድር ይኸውና ስንት ዓመት ጫካ የከረመ ጀደ ከይባብና ከዘንዶ ጋር አብይ 17 ዓመት እኮ ነው ከይባብና ከዘንዶ ጋር እዛ ሲፋለም ሆኖ ማለት ነው ኖሮ ማለት ነው ደረቅ ጸጉር ተላጭሎ ማለት ነው አመድ ድሜ ለብሶ ዛሬ መጥቶ እዚህ የደረሰው ማለት ነው ሞቱማ ከምቱ እናቱ አሁን የትኛው መንግስት ተሰደው ሞቱማ ከምቱ ተቀፈመ
የትኛው መንግስት ነው አንሶ ከሰው በታች ሆኖ አገርን የገዛ ኢትዮጵያን ያስተዳደረ? በየትኛው ሀገር ነው? ወይንስ ደግሞ በስንት ዓመተ ምህረት ነው? እስን ጉቡ እስን ኦቦሌሰ ከሰን ይበር ሀደ በሪ ዱጋዱ በቹ ዮተ አስሊ አብይን ጀዋሪን ሂኒ ነበር ዲነ ጀራ ኦል እስኒ ካይ ዲነ ጀላኑ ካሴ ኦኬ አከንኛ ተምኔፍ ኑ ቆይ ኡቱ ሂደ ሽንት ቤቲ ከሰቲዳ ኡቱ ሂደ ቄንሰራ ቡቅሲሳ ኡቱ ሂደ መታጎ ጋራ ሃችሲሳ ኡቱ ሂደ ካቴና ሀርካሚለት ገልችሲሳ ኡቱ ሂደ ሃይላንዲ ዳፍ ኤሌክትሪክ ሁዱት ነቃቃ ኡስታዞ ተከኛ ጀቹ ኦኬ ማልቱ ሀፌጀናን inni jarri gadi bahani abaran nun hadda jechuudha. Baankiin nu kaa'e kaleessa nu baase. Diina jalaasini ol kaa'eeti. Diina jalaasini ol kaase. Diina jalaasini ol kaase. Diina jalaasini kaase. Dhugumatti haa galatamu maal? Amma wanti isin barbaadaa jirtanu akka mataan irraa isiniif haadamu gogaan irraa haadamu akka haayilaandiin hudduu fi elektrikiin hudduutti isiniif galu akka qeensi irraa isinii buqqa'u barbaadanii jechuudha. Warri sana barbaadanii as jalatti barreessan. Lakkoofsa lama. Okay. Enki. Siminya. Amma politika keessaa baana waa'ee Jawaariif waa'ee Abiyyi miti amma. Dhimmi an dhufeef dhimma kiyyaaf keeti kanaa ta'uu barbaadu sii tana. Lubbu maali baate?